Ashama akkam jirtan nagaa keessanii nageenya jaalala keessanii hawaya sorritoonni jaalani bunsaala irratti argamtan jirtu sinjaa injira galata rabbii nagaa qoona akkuma seen irratti ka argaa jirtanii dhugaa baay'ee tokko dursana qofalchiisa sinjala viidiyoo kana akkan hojjedhu kan taasise dhugaa baay'ee tokko nagarrame negaddisiise si dhugaa ammana kan injiran sinjala hordoftoota qo sinillee yaada qabdan komentii irratti barreessu hin deegatinaa sinjala viidiyoo kana rame maal hubattan Jalsi kuni mucootana qabeeti sukkuma jira. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Maal jedhaani seetanii ta'u bakkee ta'u attini kan ta'u ትላለች በአማርኛ ማለት ነው። እና እውነት በጣም ነው ያዘንኩ። ምን እንጃ ማህኒ ትምርቲና ሰራሜ ማህኒ ትምርቲና ሰራ ሁለታው ትምርቲና ሰራ ሁለታው ማል ተጀረሰን እንጀራ ani kubraatiin irratti kenneetan malee sagalee soosini erge asirraanii sagalee itti banee dhugaa baay'ee tokko kan nama gaddisiisu dasin injela namni guddaa ta'a hin jiru xinnaa ta'a hin jiru miidiyaan kun erga dhufee gara babbannee jirra yoo mataa qaqqabaa fi maal jedha masqalii harkaa qabaa maqaadhaa qeesidha natti fakkaate qeesii akkana ani dhaladhee amma gahee guddadhee biyya hambaa dhufu kanatti ani in argine qeesii akkanatti nama sukkuumee akkasitti nama arraabee akkasitti nama dhungatu kana in agarreen dhugaa dubbichuuf jechuudha dhugaa waaqayyo kuni wayin amantaa namaa xiqqeessuudhaaf amantaa namaa nyujichuudhaaf yoo ta'een ala malee ani waan akkanaan agarre sinin jedhaani akka kootitti akka biyya kootitti jechuudha dhugaa biyyaan keessatti guddadhee irratti yoo seexani sitti hirkata jedhu yoo akkasuma mataa keessi dhukoo maal jedhe waan akkasii adda tokko sabaa adda tokko agarsiisa qeesii yaamanii wayis abala deemuu dandeessa qeesii yaamasan uyyuu bishaan halkanii jechuudha halkan bu'anii bishaan san waraaba maatiin kee jechuudha bishaan san irratti soorotii godhee saadda gadee maal jedhee raawwate annama dhukkoosan irratti bishaan san racca bishaan san erga racca'ee booda rufa dhaabbatee garana tuttuqee masqaliidhaan tuttuqee rurrukutee dhudhungachiisa malee harkaan qabee sukkuumee morma keessa qaqqabee harma jala dhungatee mataashii qaqqabee akkasitti shiyyisiisee maal jedhu kana ani in agarre dhugaa sinin jedhaadha badda asirratti wanti inni gochaa jiru gadi jedhee gadi shiqabee dhungachaa jira dhugaa dubbachuuf jechuudha ani viidiyoo kana bichaa miteetiin galchuu dheetannise malee viidiyoo baay'ee jira dhugaa dubbachuuf jechuudha maal takka dhufaa jiru naan galuu dideessinin jedha inni tokko dammoo urfa dhaabbatee gommaadhaan lafa rukkutee ofi rukkutaa jira maaliif xiqqeessuun amantaa namaa xiqqeessuun maaliif barbaachise asirratti jechuudha dhugaa sinin jedhaan amantaa amantaa ijaaruu amantaa namaallee nan kabajaa asirratti garuu namoonni tokko fakkeessuudhaaf jecha waan baay'eedha kan isaanii hojjetan jechuudha asirratti waan mul'isneef malee harma ishii jala qaqqaba mucootana jechuudha harma ishii jala qaqqaba isheen immoo eniyyite ishee ari ta'u bakkee ta'u tilaalechise እና kana sinin jedha kaza ofitti ishii qabaa gadi jedha ofirra laala garana laala garas laala ani viidiyoo waraabuudha dammoo an nagarrame na ajaa'ibe jechuudha natti nu barsi beekumsa moo maa jechuudha dhugaan gaafinatti ta'e ergana viidiyoo kana arge jechuudha gaafinatti ta'e sinin jedha oromoo ko yaalammii ko isin dammoo yaada qabdan irratti illee barreessuu dandeessan sinin jedha namni mataa ishee qaqqaba laalame guddina safarratti hin beekne laata yoo guddina isaa wallaalama areeduma isaan ofirratti neeraan dhugaa dubbichuuf jechuudha inti maal jechuudha jedhe kabbaalata inti maalinni godhan akkana dhugaa akka kootan baay'ee na gaddisiise viidiyoon kun kana mana jedhamne kaaneti yaa obbolaa koo viidiyoo yoo hojjetan viidiyoo jechuun gazzaba talaalanii ta'uu danda'a wahiin ittiin of eenyuudha ta'uu danda'a kunimmoo akkasii miti ka waan akkasii wanna badaa waan fokkisaa tokkodha dhugaa viidiyoo kana baay'ee turatu hojjete jechuudha waan badaa jechuudha wanni namarraan eegamne waan namtichi kanarraan eegamne mucoo gana daa'ima mucoo isaa kan taatu qabee sukkuumaa qabee tiyyisiisaa qabee maal jedha baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa sinin akkasumas saalee ta'aa jira namannaa jedhe ka dhugaa waaqayyo wanta akkanaa ni argee sin beeku maal takka dhufaa deemu maal takka ganaas dhufu rabbi bichaan nu eegu baay'ee nama gaddisiisa jireenya namaa keessatti kun baay'ee tokko ulfaataas
baay'ee kan nama gaddisiisudha. Isiniin jechuu jaaladha yaa obbolaawwan koo. Asirratti gad jedhee dungachaa jira dhugaa dubbachuuf jechuudha. Waaqayyo lubboonaa isa haa kennu. Ani jaarsa akkanaas nama akkanaas argee hin beeku dhugaa isiniin jedha. Ani qofa amma biyya hambaa dhufneedhaaf yaa ukkaabete keessaan deemuun waan akkasii saniirraa xiqqoo fagaanne malee hin deemna. Yoo ati surree uffattee urfatti si argee qeesiin tokko jechuudha. Urfatti si argee akka ammaa kana seenaa. Dhugaa isiniin jedha. Ani qeessonni ammaa tuni ani hin beeku anaafuun gallee dhugaa. Gaafi dallee natti ta'aa jira. Urfatti yoo si argee masqalii sin dhungachiisan. Rabbi masqalii sin dhungachiisan ishee innaa sin sarmanii isiniin jedha. Ani ammaa garuu qabeessu hukumaa jira. Seexaan raabaasa jedhee gootota garagaaleetti harmee jala qaqqaba garaa ishee qaqqaba mucawoo mataa keessa qaqqaba gajjadaan dhungata irreeta. Wanti inni hin goone hin jiru dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kun immoo wanta nurraa hin eeggamne wanta nama kamirraa hin eeggamne wanta amantaa kam keessa irrattuyyuu hin mul'annedha. Gochaan kun jechuudha gochaa badaa gochaa nama tokko ilaalee hin eeggamne dhugaa isiniin jedha. Meeshaan maal jettan asirratti? Maal jettan dhugaa dubbachuuf jechuudha. Godhi maaltu waa viidiyoo waraabsisuu nama dhowwa? Maaltu isaa akkas goosisiisa? Guddaan ta'u dhaloonni isaa maalirraa barata? Boru ijoollee isaa viidiyoo kana ilaaluu danda'an abbaan keenya maal godhaa jedhu. Dhugaa isiniin jedha dhaloonni ammaa dammoo qaroodha sijjama jechuudha. Osoo garaadhaa hin bahinaan garaa isatti dubbachuu qabu natti fakkaata. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Hanti maal jechuudha kun namni ilmoo qabaachuu danda'a namni mana ga'u. Ani hin beeku dhugaa dubbachuuf jechuudha. Baay'ee kan nama gaddisiisu baay'ee kan namatti ulfaatudha isiniin jedha yaa Oromooto. Yeemii sana yaada qabdanii koomentii jalatti barreessaa isiniin jedha yaada jiru. Yaada fiqee qabdan barreessaa isiniin jechuun jaaladha. Na kan biraa dammoo waa'ee yuutuubii, tiiktookii, feesbuukii waa'ee qubee kuulaniiti kanaa saamaa jiru. Qubee kuulanii jechuun maal jechuudha? Anaafuu naan galle gaafii natti ta'e dhugaa dubbachuuf jechuudha. Qubeen kunoo maaliif kan nu barbaachise? Mee koomentii irratti barreessaa maaliif nu barbaachise? Nuti quba humnamne qubee kun qabna bara quba wallamne tokkummaa dabne gaafii dabne lammii keenya bakka kufeetti kan kaasu dabne malee qubeen kun irraafee jira. Kan qabnu iyyuu soogoo sorgoosaa iccidiisaa waan baay'ee hin beekne meeqa jira dhugaa isiniin jedha. Soogoo barataa tokko soogoo sorgoon afaan Oromoo keessatti loqota adda addaa yoo gaafatte kan hin beekne baay'ee jira. Isuma kana iyyuu jabeeffatanii Oromoon tokkummaa ishee godhatte gaariidha. Ganaa kun afaan ammanaa dhufee afaan Oromoo kan afaan akkanaa dhufee akkasii ta'ee jedhu afaan ganaa afaan baay'isaa. Ana akka kiyyaaf faayidaan isaa maaliin jedha? Faayiduma illee hin qabu. Waaqayyo fayyaa godhe uummata keenya nagaa godhe nutillee nagaa nu haa godhuudha malee tokkummaa buusudha malee waa'ee qubee asirratti haasa'uu waa'ee qubee fidanii waan hin taane dubbachuu bakka ajandaa godhachuudhaaf yoo ta'e nala malee ani namni qubee kana baratee irratti walii galee qubee kana fayyadama jedhee hin yaaduun akka kootitti jechuudha dhugaa dubbachuuf jechuudha. Qubee kaa qubee mintiqirishee jedhu asirratti jechuudha. Na hundaafuu iyyuu hin laalla bakka gahaniin isiniin jedha. Oromoon tokkummaa fiduu dadhaba malee waan badaa waan akkana kana fiduu hin danda'a. Dhugaa isiniin jedha garuu tokkummaa namni keenya tokko akka taanu nuti akka tokkummaa uummannu hin fidu. Maaliif akka ta'e garuu hin beekamu malee dhugaa dubbachuudha dhuguma waan jirudha waan ta'eef erga waggaa meeqati jechuudha. Namni qubee kana fide suni maaliif Oromoon akka tokko ta'a? Abiyyee fi jaarmaroon akka tokko ta'an waan goone waan finne walitti eegasu. Amma qubee kana borcee walitti fidu sani jara san borcee walitti baasii maa walitti hin qabee walitti hin finne kan nuti barbaannu isaadha waan ta'eef obbolaa keenya beelofnee haadholii keenya beelofnee dhoofnee akka bishaanii jirra waan ta'eef iyyuu kan dhumaa jiru obbolaa keenya kan bahanii gala dadhabu obbolaawwan keenya biyya alaa fi biyya keessatti waan akkasii sanirratti maaliif furmaatan godhanne waan akkasii sanirratti maaliif ajandaan hin deemamne amma fakkeenya dhugaa isiniin jedha rabbi namni tokko biyya tokko keessatti yoo du'e wahiin lammiin tokko yoo dhume
torbee takka waa'een guyyaa takka firata ajandaa godhatanii san amma garuu waa'ee qubee kanarratti amma sheer Oromoon akkasiidha nuti Oromoon maaliidha jedhanii waan hin taane jedhan lammisaandhaaf sagaleen taane dhugaa sinin jedha ijoolleen Oromoo jechuudha sun jedhanii tokko irratti waan hin taane ani akkasiidha nuti akkanaadha akkasiidha jedhan malee sinin jedha ani garuu hin deeggaru ani deeggaree fi ta'uu ani deeggaruu dhiisedhaafis garuu naafuu sinin jedha garuu dammoo wantoonni qubee kan nama deeggarsiisu tokkollee hin jirudha. Qubeen of danda'e qubeen ofii kiyyaa baraddee as geenan ka'a waan ta'eef qubee lammataa dammoo barachuudhaaf wayiin irra deemuudhaaf fedhii hin qabuun jedhe mirgaan qaba garuu. Innaa kanaafuu baay'ee tokko nama garrama wanta dhufaa jiru waan garam akka deemaa jiru maaltu akka dhufaa jiru kanaa dammoo teenyeetuma ilaalla inshaallah. Wanna hundaa ilaallaa saniin jedha hordoftoota wantoota kanaa argamtan na heekif sharii keessan sammuu hin dagatinaa saniin jedha ishiin na akkana jirra kaakinoon ammoo viidiyoo kiyya ilaaladha koomentii laayikii sharii gochuu hin dagatinaa sabskiraayib gochuu hin dagatinaa warri maatiin haa taatan tinantaan dammoo waliif taanii walaa jajjabeessinu sinin jedhashi naas gaheen jira hamma laala kaakino kuni shawaa kiyyaadha shawaa laala ijoollee salaalee ijoollee taaddee birruu ijoollee goottota akkana jirra kaakino osoo akkanatti taalluu dammoo hin dhabamna biyyee lafa buute taane wayyoo biyyakko goonni dhumtee jirti keessaa bar goonni akkanatti taaltu keessaa dhumtee jirti siniin jedha rabbi bichaan nagaa haa buusu rabbi bichaan tokkummaa haa buusu nuti kan barbaannu qubee miti tokkummaadha waan taane qubeen qabnu nu gahan jedhaan akka yaada hiyyaatitti naan